Itu desta guddan natti sammayee jira. Bataami itti gammadee jira. Qo'een kanan jedhu jechi gin jedhu kun afaan Oromootiin hin jiru. Maal jechuudha kun? Amboo katamaa jira abbaan alangaa dhatti kennimee isa sarbaa walakkaa. Tişörtünü እንደዛ እስኪ ከፍ አድርገው ቲሸርትን ከፍ አድርግ akkam jirtu daawwattoota keenya viidiyoo keenya har'aan egaa viidiyoo tasiin bohaarsan jedhee yaade walitti funaanee isiniif dhufee jira. Maal jechuudha kun? Homaa jechuun miti namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'uu dandeessu. Viidiyoo kanas egaa like gochuun gara viidiyootti. እሺ ኦቦ እምሩ ካራን ኩን ሲኒፍ ዋን ባይፍ ማልቱ ሲኒት ደጋሜ ኡጋዳ መንገዲን ኩን ነው በውሳቲ ፊ ግንባታ መንገዲ ከነ ተመለከቴ በጣም ደስታ ጉዳን ተሰማየ ይችላል በጣም ይትገመደ ይችላል ጥሩ በጣም ኦቦ እምሩ ነጋባ የገመደን ይጅሩ ቆይን ከነን ጀዱ ጀች ግን ጀዱ ኩን አፋን ኦሮሞቲን እንጅሩም ጆለን ከኝ ተኩ ግን ከስቴ ግን ከነቴ ማለግኒ ግንግና dhageessaniitu ijoolleen Oromoo gin isheettu kanan fayyadamina adaraa waaqa gin anas wanti naan galle tokko maal sitan doktor keenya maal ta'e takkana ta'e imaraate moo jalaa cabe moo maanaa galuu hin dandeenye rakkoo guddaa jira jechuudha. Adaraga ijoollee milishaa waan akkana social media garaagaraa irraa laaltanii fayyadamina. Yoo beektu isaan egaa qoosaan beekanii ijoollee ofii fundeebi'an argaa jirtu. Baba fi mama narafani daga dure motora kasani Baba fi mama narafani daga dure motora kasani ballo jette Talako ya gumari kote bulatti kenni atumani Talako ya gumari kote bulatti kenni atumani Shurugada Wanni ani naan galle amma kanarratti qeesiin duubaa faarfataa inni asiisiru maal jechuudha? Dabajjira. Jirtuu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa kun televezyiinii Itoophiyaati. Oduu biizinasii irra geenya jirra. Oduu waliin an Boonsaa Jaallataati. Boonsaa. Erga dhiyeenya kana muuziif daabboo walitti nyaadhaa jedhameeti gabaan muuziif daabboo kiiloon irratti dabalu jiraattonni tokko komii qaban ibsanii. Komii jiraattotaa dhaggeeffachuu walitti deebina. Erga dheengaddaa pirezidaantiin keenya muuziif daabboo walitti nyaadhaa jedhaniiti nuuni egaa durumayyuu muuziif daabboo nyaachaa turre. Muuzii matutti daabboo nyaataa daabboo matu muuzii nyaachaa turre. Erga dheengadda sana keedhanii kiiloon 15 ture amma kiiloon 80 galee daabboon immoo inni guddaan birjaata madaan ni xiqqaan birsoddama isa dur birsoddama daabboo argannee nyaachaa jirru amma ijumaan argaan jiru. Boonii baay'ee hojii babbareedaa hojjeta. Garuu anti waan naan galle tokko amma waan asi gaafadhu daabboo birjaatamaaf 30 eessatti barteedha. Gaaffiin koo guddaa. Iddoo lama baay'ee kan isaan narraa isinii fidee dhufee inni itti aanu maal jedha seerasti waliin ilaalla. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu amma nu geessan isinitti hima. Obbo Mansuur Jamaal namni jedhamu ganama kana osoo gara mana isaatii ba'ee gara hojii isaa deemu nama daandii gubbaa dhaabatu argee maaliif hojiin hojjetu jechuun birrii 10,000 itti darbatee dha'uudhaan namichi sun miidhaa guddaan irra ga'e. Gamuma kanaan poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee qorannoo irra jiraachuu nuuf ibsanii. Gamasittis dabarsina. Anyways, ani qorataa yakkaa bulchiinsa poolisii federaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Obbo Mansuur Jamaal gochi isaan irra ganama godhan kuni aariidhaan maaliif hojiin hojjettanii karaaraan dhaabatinaa jechuun birrii 10,000 itti darbataniiti. Nama karaarra dhaabatu dhaane jechuudha. Namni sun immoo miidhame birrii 10,000 itti darbatee rukute jechuudha Obbo Mansuur Jamaal. Qorannoo kana qorachaa jirra. Dhiyootti kan isin beeksisnu ta'a uummati ta'ee obsaa isin jechuu barbaanna. Guddaa galatooma. Birrii 10,000 nama rukuchuu jechuudha. Maal jechuudha kun? Tişörtünü እንደዛ እስኪ ከፍ አድርገው ቲሸርትን ከፍ አድርግ
መቼ ነው የተበተነው? ሌላም ወስደዋል እኮ ሁለት የወሰዱ ጠፍተዋል እኮ ወስዷል። ኧረ አሁን ዛሬ ሶስት ነበሩ። ና በለው በእናትህ በቃ እንግዲህ ያው ሰርጎ ይኸው እንዴት ተጠምጥሞበት ቀና አድርገው ይሄ ነው በቃ መከራችንን እኮ አየን በየቀኑ እየተወሰደብን። Egaa akkuma argitanii mucaan kuni hateetu wadaroo kana keebliinatti fakkaata hateetu qaama guutuu qabu hojjechuu danda'u akkanatti hatanii naa qabaman ni ulfaata dhugaa dargaggeessan mana ga'u. Tosni የተስፋዬ ወርቅነህ ነው አይደል? ይሄ ነው የማን ነው? የተስፋዬ ወርቅነህ እሱን አሁን ዘፈኑ በደንብ ከሰማኸው ዜማ አለው ውስጡ ቅላጼዎች አሉት። የባህል አመታቱም የተለየ ነው። ትንሽ ነሸጥ እንዲያደርግ የሚያደርግ ዜማ ነው አይደል? አንተ እንዴት ነው በራስ በደንብ ተጫውተዋል? እስቲ ውጤት ለራስ ብትሰጥ ለራስ አሰጥ ማለት subscribe goda emme mananjirtu mimi male matani ranjiru wigi male kabiga emme mananjirtu mimi male matani ranjiru wigi male asobeko awawashi ko takana gona awawashi amane walona awawashi akajabilota awawashi nantugne jatte kakati lukande dafsi sesre jalati kabiga nantugne janne kakati lukande dafsi sesre jalati ana waleto awawashi jartiloni nego awawashi mamarratisa awawashi kabiga mare amboka tamajira bana langa datikeni me isa sarba walaka amboka tamajira bana langa datikeni me isa sarba walaka ana waleto awawashi jartiloni nego ijoolleen kun hin danda'a ijoollee jechuuf illee natti ulfaata jaarsoliin kun hin danda'amne mootii inni dura innaa qeesii faarfatu inni sirbaa turedha. Dr. Nahom natti fakkaate inni tokko immoo baay'ee jannatti tolan tiktookii isaaniidha deemaati fooloo godha hojii gaggaarii hojjechaa jiru. Viidiyoon keenya irraa ni dhuma egaa obbo Taayee Danda'a yommuu haadha manaa isaaniif bilbilan maal fakkaata jedhu waliin ilaalla. Hello bareedduu ko akkamati nagaa koodhaanis ammatu walga'ii chaappee afuraffaa marsaa shanaffaa baroo jijaaffaa irra olee dadhabee dhufeeni. Bunana abda jedhanii mana keessaa si dhabee sadeemti. Mana mataa rifeensa koo sirreeffachuu maal jechuudha kun? Maal jechuudha ganama yeroo manaa bahu har'a mana keessaan bahu callisee mana keessa oolaa akka kabajamoo Lammaa Magarsaa naan jedhu maal jechuudha kan yaada keessi jijjiirsis. Waa asirratti gaaffii adeemsaan qaba dhugaa. Akka muummicha keenyaa daftee yaada kee kan si jijjiirtate. Nama nuftuu reemmati shida fi kottu bakka madadhabee manatti seegaa jira. Ay gochi kee kun garuu humna badii abaa shaneeti gochi shaarkeessaa garee TPLF fi adda godheen ilaalu sababuma si jaalladhu keessatti darba malee dhugaa maalumaaf kottu ay akkatti na sobduun fedhu dhugaa keen atti mukeetiif natti toleera. Sababni isaa mammaaksa Oromoo tokko beektaa ulfi bara bulee mul'ataa somni bulee dhumata minam kan jedhu jiran sanaaf hin jedhe yaa maalumaaf dafii wattu shimaatti siigaa. Anis hin jaalladha Dr. Abiy akka inni biqiltuu jaallatu caalaa si jaalladha dhugaa shinagaan naan ooli.
egaa daawwattoota keenya viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif sheer gochuu dandeessu yaada yoo qabaattan koomentii jalatti naaf barreessuu dandeessu viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaatti